Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Godaansa giiftii keenya maaramii kutaa ja'affaasaa fi isa xumura. Yeroon godaansaa ni xumuramee ni raawwate. Raajaan Waaqayyoo Hoose'ii Matsaafa Raajii isaatii boqonnaa 11 lakkoomsa 1 irratti Waaqayyoo ani mucaa kootii biyya Gibxiitii waamee jedhe. Egaa kunoo xumura godaansa giiftii keenya maaramii irratti ni raawwatee jechaadha. Dabalatas Matsaafa faarfannaa caaluu kan Solomoon boqonnaa 7 lakkoomsa 1 irratti yaa Sulamaaxiis gara biyya abbaa keetitti deebi'ii akkuma jedhe hin raawwate yeroon godaansaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 2 lakkoomsa 13 irratti ergamaan gooftaadhaa gara giiftii keenya dubaroo maaramii fi gara maanguddicha Yoosef sana deemee mucaa kee Heroodis ajjeesuu barbaada waan ta'eef gara biyya Gibxiitti baqadhu kan godaani jedhee ture. Hamman gaafa dhufee sitti himuttis immoo achuma turii jedhe. Egaa achuma ture amman gaafa si dhufee sitti himutti inni jedhu kunis hin raawwatee jechaadha. Yoo sadaasa ja'a Dabra Qosqaam jedhama. Dabra Qosqaam jechuun dabir isheen jettu jecha Giiziitii, Qosqaamiin maqaadha. Dabra Qosqaam jechuun egaa waliigala maqaa isaatii yeroo hiikamu tulluu Qosqaamii jechaadha. Tulluu Qosqaam kanarra isaanii buufatee jiru ergamaan gooftaadhaa itti mul'atee waggaa 3 ji'a 6 yookaan ji'a 42 yookaan guyyaa 1260 rakkattaniittu, dheebottaniittu, beeloftaniittu, ari'atamtaniittu biyyi lafaas hin jibbiteetti. Egaa amma kottaa gara biyya keessanitti deebi'aa. Inni mucaa kana ajjeesuu barbaadu Heroodis du'eeroo jedhee misiraachoo itti dubbatee jechaadha. Haaluma kanaanii sagalee misiraachoo kana dhaga'anii tulluu Qosqaamirraatii gara biyya isaaniitti deebi'an. Gara biyya isaaniitti gaafa deebi'anii biyya isaanii akkuma beektanii kutaa Yihudaa biyya Yerusaalem jechaadha. Kutaan Yihudaa biyya Yerusaalem kun Israa'el keessaati immoo gara kibbaatti argamtii jechaadha. Haaluma kanaatiin gara sanatti gaafa deebi'anii ammoo oduu tokko dhaga'an. Oduu isaan dhaga'anii Heroodis illee du'eera, garuu obboleessa isaa Arkiloos nama jedhamutu immoo muudamee jira jedhan. Egaa innis immoo nadhiisuu hin danda'u, mucaa koo na jalaa ajjeesuu danda'a. Innis kan jedhu giiftiin keenya maaramiin waan shakkitee fi kutaa biyya dhaloota isaanii Yihudaa yookaan Israa'el gara kibbaa dhiisanii Israa'el gara kaabaatti ol imalan. Israa'el gara kaabaa labasaa itti imalan kuni Naazireet katamaa yookaan magaalaa Naazireet Qaanaa Galiilaa mandara jedhamtu jechaadha. Maaliif Naazireetti dhaqanii moo qubatan? Naazireet keessa waan qubataniif Naaziraawii jedhamaa kan jedhamu raajiin raajamee waan jiruuf raajiin sun akka raawwatamuudhaaf jecha dhaqanii kutaa magaalaa Naazireet biyya Israa'el keessaatii gara kaabaa dhaqanii qubatanii jechaadha. Dhugaadhumatti har'a Naazireetu Yesuus jedhama. Akkuma raajiin sun Naaziraawii jedhame kunoo har'a Naazireetu Yesuus jedhamee raajiin sun irra ga'ee jechaadha. Egaa oolumaa gala maatiiwwan Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan samii irraa gadi bu'ee maaram durbarraa dhalatee biyya lafaa kanarraa yeroo dhufeetti nuuf jedhee godaansa keenya godaanee iddootti nu deebisuudhaaf jecha tokkos nu barsiisuudhaaf jecha fakkeenya nu ta'uudhaaf jecha inni dhiphatee hin beela'ee hin rakkate. Egaa hunda isaa immoo injifatee iddoo isaatti immoo deebi'e. Biyya isaatti immoo deebi'e. Egaa nutis asirraa maal baranna jechaadha? Biyya lafaa kana keessaa ga jiraannutti hin rakkannaa, hin beelofnaa, hin ari'atamnaa, hin dhiphanna. Garuu gaaf tokko akkuma gooftaan keenya fakkeenya nuuf ta'e hunda isaa injifannee, hunda isaa moonee gara mana keenya jalqabaa, gara biyya keenya jalqabaa, biyya samii, gara gennataan boodaayyuu immoo gara Yerusaalem ishee waaqarraatti galuudhaaf akka jirruuf abdii cimaa nutti horeeraa nu barsiiseera jechaadha. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Egaa kadhannaan giiftii keenya maaramii, eegumsaan ergamootaa, waadaan qulqullootaa, toloota wareegamtootaa, arjummaan abbaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunda keenya waliin haa jiraatu. Waan nu jalqabsiisee nu xumurachiiseef bara baraan galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Nu faana waan turtaniif Waaqayyo isin faana haa ta'u. Nama oggaan waa taasisu xumurame.